السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا في جالتمتوني هردفتوني برسيسا روما الحمد لله يعني نجا كوت نجا إنجي كان جال الله إنك وجارا بك جرتن مرس نجاو دعوتوتن كي فيديو أرانا كيساتي حالا إيمو نما تقوت ألفو دندسني اسم برسيس إيمو كفامت واتساب نماتس مسنجر نماتس تليجرام نماتس وان بربادن توك حالا سلبماتي تلفو دندسني اسم برسيس إيجا دعوتوتن كي يا كان يروس نينجواني وان نما تقوت ألفا يو سوي هنتانه wanni kun akka jiru biyettanii akka yeroo hunda of eeggannoo gootanii of eeddaniif jechuudha. Isin galee yeroo hunda nuyi waan kana ofirraa cufaa kun akkana ofirraa godha haala kanaan kan ofirraa cufaa hoggaa isin jennu dhugaa isinitti fakkaatuu dhabuun mala jechuudha. Isin galee garuu namni tokko yoo jawwaal nama tokko hordofuu barbaade jechuudha guutumaan guututti hordofuu ni danda'a. Xalafullee ni danda'a jechuudha waan barbaade tokko jechuudha. Isin galee kanaafuu ani amma haala imoo xalafan isiniin barsiisa. Garuu haalatti imoo xalaftan osoo hin taane akka of eeggannoo yeroo hunda gootaniif jechuudha. Isin galee salphaadha jechuudha. Fakkeenyaaf imoo nama tokkoo yookiin waatsaapii nama tokkoo xalafuu yoo barbaadde koodii waan hin qabneefuu xalafuu hin dandeessu jechuudha. Garuu haalli nama har'aan itti barsiisu jechuudha. Salphumatti miseejiin koodii sun jechuudha. Koodii sun akka bilbiluma kiyya irratti naa ergamtutti bilbila namaan xalafuu deemuu sanii osoo hin taane yeroon asii waatsaappii isheesuma lakkoofsa bilbilaan xalafuu barbaade sanitti guute imoo haa ta'u waatsaappii haa ta'u telegiraamaas haa ta'u yeroo lakkoofsan itti guute koodii sun fakkeenyaaf nama san bira dhatti siigalee namni sun ammoo naaf kennuu dhabuu mala har'aan tana garuu ani haala koodii suni isinuu biratti risaalama keessan irratti yookiin lakkoofsum keessan irratti isiniif ergamtuun isin barsiisa jechuudha siigalee garuu akkuma isin jedhe waan kana akka itti yeroo hundarraa of eeddaniif malee waan kana akka sharri itti fayyadamtaniif jechuudha. Wanni hundinuu namni sharri itti fayyadame ani ittiin gaafatamu jechuudha. Isin galee wanni hundi akka abbaan itti fayyadame waan ta'eef jechuudha. Isin galuu jedhame akkuma isin jedhe risaalaan nama isin xalafuu barbaadanii sun nama san biratti ergamuu osoo hin taane haala isin biratti akka ergamtutti itti wanni godhatanii isin barsiisa jechuudha. Isin galee egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawwataa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dirqamadha. Yeroo sabiskiraayibii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilii itti godhaadha achi booda ool fayyadamtoota irra kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gamanummaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti obsaan afaana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa imoo nama tokkodha yookiin waatsaappii nama tokkoo xalafuudhaaf aappii tokko isin barbaachisa. Bakka aappii kanarraa daawunloodii godhatan liinkii isaadhaa diskiripshin booksii viidiyoo amma ilaalaa jirtan kana jalaan isiniif ka'a. Qastii kanarratti yeroo kiliik gootan liinkii as jalaa argatu jechuudha. Liinkii kanarratti kiliik gootanii achi booda haala kanaan weebsaayitii kanarratti hin fidaa weebsaayitii kanarra gadi ni buutanii suuta asirra gadi ni buutan jechuudha. Suuta asirra gadi deemtaniituma asirratti kunoo daawunlood kan jettu ni jirti daawunloodii kanatti kiliik gootanii achi booda haala kanaan xawwaalii pilaastoorra isin fida jechuudha. Aappiin kun isa kana jechuudha. Isin galee aappii kana ni buufattan jechuudha. Anaan buufadhee waan akka buusuun irraa hin eeggamu ni buuftan jechuudha. Bilbila irratti gadi ni buuftanii yeroo buuftan oopinii kiliik gootan. Achi booda haala kanaan isinii fida. Asirratti akkuma asirratti argaa jirtan raayitiin tun hundi banaa ta'uu qabdi jechuudha. Isin galee raayitiin tun arfeen banaa ta'uu qabdi. Achi booda as jalatti koontinuu kiliik gootan. Achi booda ookee kiliik gootan. Achi booda asirratti paaspoortii barreessitan bakka amma paaspoortii kanatti jechuudha. Isin galee haala kanaan yeroo paaspoortii barreessitan ookee kiliik itti gootan. Ammallee koofferm paaspoortii kan irratti kiliik gootan. Paaspoortii masalee guutassan asitti guutuu qabdan jechuudha. Isin galee achi booda ookee kiliik gootan. Ammallee itti aastanii bakka paaspoortii kanatti kiliik gootan. Ammallee paaspoortii itti guutan jechuudha. Paaspoortii misila guutassan guutan asitti illee jechuudha. Achi booda ookee kiliik gootan. Achi booda yeroo tokko of duuba deebitan. Achi booda aappiin haala kanaan isinii dhufa. Achi booda asirratti goot kan jiru kiliik gootan. Achi booda kan akkuma asirratti argaa jirtan banamee jira jechuudha. Isin galee asirratti aappiin kun waa lamaaf isin fayyada. Akkuma asirratti isin jedhe
Imoo namaa xalafuuf, WhatsApp namaa xalafuuf, Messenger namaa xalafuuf, waan hunda waan barbaadan tokko Telegram namaa xalafuudhaaf akkasuma bilbila nama tokko xalafuudhaaf isin fayyada jechuudha. Isin galee bilbila direct illee xalafuu dandeessan jechuudha. Isin galuu jiraame asirratti inni kun amma kun inni harka bitaadhaa bilbila xalafuudhaaf inni immoo harka mirgaadhaa kun wanniidhaaf miseejiin risaalaan koodiin ergamtu suni akka bilbila keessan irratti isiniif ergamtuuf isin gargaara. Isin galee inni harka bitaa immoo bilbilaaf isin gargaara. Amma nuyi isa bilbilaa osoo hin taane har'aaf isuma WhatsApp isuma imoo namaa ittiin xalafan isin barsiisu yookiin isuma waa ittiin xalafan. Asirratti amma kiliik gootan. Yeroo asirratti kiliik gootan asirratti lakkoofsa guutan. Lakkoofsa bilbilaa jechuudha. Isin galee lakkoofsa bilbilaa hoggaa isin jedhu lakkoofsa bilbilaa eenyu guunnaa hojjettan lakkoofsa bilbilaa asirratti lakkoofsi guutuu qabdan lakkoofsa bilbilaa keessanii guutan malee lakkoofsa nama xalafuu barbaadanii saniiti miti. Isin galee aappii kana garuu kan daawuloodii gootan bilbila nama xalafuu barbaadanii sanirratti kan daawuloodii gootan. Isin galee bilbila keessan irratti osoo hin taane bilbila abbaa irraa xalafuu barbaadanii sanirratti daawuloodii gootaniiti asirratti lakkoofsa keessan guutan. Isin galuu jiraame haala kanaan lakkoofsa keessan guutan lakkoofsa keessan. Isin galee haala kanaan yeroo lakkoofsa keessan guutan kun amma asirratti margaatan anamma lakkoofsa kiyyaan guutu jechuudha. Garuu akkuma asirratti isin jedhe aappiin kun kan buufamuu qabu bilbila nama irraa xalafuu barbaadanii sanirratti kan daawuloodii gootan. Kan ammoo itti guutan lakkoofsa keessan bilbila nama irraa xalafuu barbaadanii sanirratti kan itti guutan jechuudha. Yeroo haala kanaan aappii nama abbaa bilbila irraa xalafuu barbaadan sanirratti guutan jechuudha. Haala kanaan lakkoofsa bilbilaa keessanitti guutanii achi booda kunoo aktiiviiti kan jettu kiliik gootan. Isin galee achi booda akkuma asirratti margaaratan kan lakkoofsa kiyya asila jira jechuudha. Amma egaa haala kanaan itti guutanii bilbila nama irraa xalafuu barbaadan sanirratti guutanii biraa deemtanii haala kanaan lakkoofsa bilbila keessanii itti guutanii jechuudha. Achi booda biraa deemtaniituma jechuudha bakka barbaadan yoo jiraatan jechuudha. Fakkeenyaaf bakkuma feetan yoo jiraatan yoo Itoophiyaa Suudirraa Itoophiyaatti Itoophiyaarraa gartee Dubaayitti Dubaayirraa Suuditti xalafuu dandeessan jechuudha. Bakka barbaadan yoo jiraatan jechuudha. Maaliif koodiin isiniif ergamtu sun jechuudha bilbila keessan irratti waan dhufuuf jechuudha. Kalas risaalaan amboota bilbila irratti dhufu xawwaali bilbila keessan irratti isiniif dhufu. Koodii tahee waan nuti barbaadan tokko jechuudha. Waan risaalamti shari'aa nama san irratti dhufu jechuudha. Isin irratti dhufa. Isin galee fakkeenyaaf imoo namaa tokko imoo namaa xalafuu hoggaa barbaadan koodiin imoo sun jechuudha eessarratti dhufti bilbila keessan irratti dhufti. Risaalaan bilbilaa keessan irratti lakkoofsa bilbilaa keessan irratti isiniif ergamti. Maaliif waan hawwalamee jiruuf jechuudha. Isin galee haala kanaan salphumatti imoo nama barbaadanii waatsaappii nama barbaadanii waan barbaadan tokko salphumatti xalafuu dandeessanii jechuudha. Inni kun ammoo bilbila namaa xalafuudha kun. Inni ta'an kun kana yeroo biraas isin barsiisa. Amma ani waan kana kan isin barsiisu akkuma isin jedhe daawwattootan akkuma silatti isinitti hime waan kana ittiin xalafaadhaaf yookiin sharri ittiin dalagaadhaaf miti daawwattootan kiyya. Wanni kun waa hedduutu jira jechuudha. Bilbila kanarra waa hedduutu jira. Kanaafuu bilbila kanarratti of amantanii of hin gatina. Yeroo hunda of eeggannoo godhuun mishaadha. Rabbi gaditti ilmi namaa tokko Rabbi kan nama eegu Rabbi gaditti garuu namni tokko hanga tokko of eeguu qaba. Wanni hin danda'amne tokko illee hin jiru jechuudha. Isin galee ilmi namaa tuni lubbuma namaa tokko qofaa kalquu dadhabe malee faranjii waan hin godhin hin qabdu. Teknooloojiin egaa yeroo ammaa kana ifaa jechuudha. Teknooloojiin bal'ateera waan ta'eef of eeggannoo godhaa jechuudha bilbila kanarratti. Isin galee egaa amma haala kanaan yeroo xalaftanii shari'aa koodii isiniif ergamu san yeroo shari'aa keessatti hawwaltan jechuudha. Asirratti amma lakkoofsi fakkeenyaaf imoo nama tokko xalafuu waan ta'eef lakkoofsi guutuu qabdan. Lakkoofsa keessan osoo hin taane lakkoofsa nama irraa xalafuu barbaadanii sanitti jechuudha kan guutan. Silattii kan lakkoofsa keenya irra keenya suniif akka gartee koodiin lakkoofsa keenya irratti nuuf dhuftuuf malee lakkoofsuma keenya xalafuudhaaf miti jechuudha. Asirratti akka adda isiniif baasutu jira jechuudha. Ni galee lakkoofsa nama xalafuu barbaadanii san guutan jechuudha. Ni galuu jiraame achi booda risaalaan
koodiin dhuftu suni jawwaala keessan irratti ni dhufti. Haala saniin salphumatti koodii san fudhatanii salphumatti immoo namaa tokko seenuu dandeessu WhatsApp ta'e Telegram ta'e Messenger ta'e jechuudha daawwattoota keessanii galee kana sanaan ni beektan jechuudha. Kanaafuu haala kanaan kan nama tokko xalafuu dandeessanii. Egaa daawwattoota kiyyaa isinii galee jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafaa deemu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dagatinadha. Barumsa birootaan akka walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.